kutaa 13ffaa Citi Sillaasee sirna qulqulleessaa keessatti yookaan sirna galatoo keessatti jedhu waliin ilaallachuudha. Kitaabni sirna galatoo bakka gurguddoo lamatti qoodamu sirna qulqulleessaa fi sirna eebbisuu foonii dhiiga gooftaa yookaan akkutata qurbaan jedhama afaan Gi'iziitiin. Kanaafuu jalqaba sirni galatoo keenya kana dhugaa bahuudhaan eegala jechuudha. Hafuura qulqulluu fi jilgeenfanna tokko tokko maal jedhu hafuura qulqulluu sin bukkeen jiru nuun jedha. Akka isaanii maraachuu qabna, kufuu qabna, ka'uu qabna. Hindee sirni tokkoffaanii hanga amma jirutti yoo ta'u kutaan itti aanu immoo kutaawwan 14tti qoodamanii kan nuuf katabamanidha. Kutaa tokkoffaanii sirna galatoo duuka bu'ootaa jedhama. Ammas lakkoofsa 45 hanga 46tti irra deebi'uun abbaan keenya abbaa Hiriyaakos akkas nuun jedha. Ayhuudonni osoo hin beekin Waaqayyoo fuula tokko qabaa, qaama tokko qabaa yeroo jedhanii dubbatan ni dhageenya. Hubadhaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif baay'atu akkam jirtu, akkam yoona kana geessan. Ameen. Nageenyi Waaqayyoo hunduma keenyaaf bakka jirutti nuuf baay'atu. Waaqayyo sa'aatii kana eebbisee qulqulleessee nuuf laate maqaan isaa kan eebbifameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kun akkuma beektan torbeetti si'a tokko kan isiniif dhiyaatu Citi Sillaasee barnoota walitti fufiinsaadha. Egaa obboloota barnoota kana hordofaa jirreef sheera akka gootan maqaa Waaqootiin sin gaafachaa. Har'a akka fedhaaf akka hima Waaqayyootti kutaa 13ffaa Citi Sillaasee sirna qulqulleessaa keessatti yookaan sirna galatoo keessatti jedhu waliin ilaallachuudha. Sirna galatoo gaafa jennu hiikkaamti mataasayyuu sirna foonii fi dhiigni gooftaa itti namootaaf kennamu yookaan daabboo eebbifamaan gara fooniitti foon gooftaatti dhugaatiin wayinii eebbifamaan gara dhiiga qulqulluutti jijjiiramudha waan ta'eef kutaa kana keessatti dubbiin Sillaasee akkamittiin ilaalama foon ilma Waaqayyootu laatama waan ta'eef kutaa kana keessatti waa'ee siraata qiddaasee yookaan sirna qulqulleessaa gabaabinaanii kutaan kun walumaa galatti kutaa barnootaa kutaa itti fooniif dhiigi Waaqayyoo dhala namaatiif laatamu kutaa fayyina keenya waan ta'eef Citi Sillaasee as keessatti illee galmaaniiru jechuudha. Kitaabni sirna galatoo yookaan sirna qulqulleessaa 14dha. Yaama tokko jira Abbaa Giyoorgis Zaggaasichaan kan nuuf dhiyeesse Ma'aazaa Qiddaasee kan jedhamu 15ffaadha. Yeroo baay'ee gadaamitti kan tajaajilamudha. Haa ta'uyyuu malee kutaawwan 14 keessaati dubbiin Sillaasee akkamittiin akka isaan galmeeffaman waliif ibsuuf yaalla. Waaqayyo abboota keenya irra bulee barsiise ammas nurra bulee barsiisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Jalqaba garuu sirna qulqulleessaa kan jedhamu jira. Akkuma beektan kitaabni sirna galatoo bakka gurguddoo lamatti qoodamu sirna qulqulleessaa fi sirna eebbisuu foonii dhiiga gooftaa yookaan akkutata qurbaan jedhama afaan Gi'iziitiin. Kanaafuu jalqaba waliigala kutaa jalqabaa keessatti akkamittiin akka isaan gabaafaman waliin ilaallachuudha. Keessumaa sirna galatoo boqonnaa 3 lakkoofsa 26 gubbaarratti akkas jechuudhaan eegalachuudha. Tokkichi abbaan qulqulluudha jechuudha. Eenyuun tokkichi abbaan. Abbaan tokkichadha. Inni immoo maalidha? Qulqulluudha. Tokkichi ilmi qulqulluudha. Tokkichi hafuurri qulqulluun qulqulluudha. Aab ቅዱስ ነው ወልድ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ጀኔቶ kan sirna galatoo irratti yeroo hundumaa lubni harka isaa bal'isee manbarii fuula dhaabbatee nuti harka keenya bal'isnee gara Waaqayyootti kadhanna jechuudha. Yaa Waaqayyo nu dhaga'i jenne, yaa Abbaa nu dhaga'i, yaa Ilmaa nu dhaga'i, yaa Hafuura Qulqulluu nu dhaga'i, ati qulqulluudha jennee gara isaatti yeroo itti of laanna jechuudha. Aarsaa keenya kottuu fudhadhu jennee yeroo nuti qaama sadan ofitti waamna jechuudha. Kanaaf tokkichi abbaan qulqulluudha. Xuraa'ina hin qabu jechuudha. Samii fi lafti osoo hin uumamin dura qulqulluu, har'as qulqulluu, bara baraan qulqulluu kan ta'e. Addunyaan kun akka barbaadde yoo xuroofte iyyuu Waaqayyo abbaan qulqulluudha. Waaqayyo ilmis qulqulluudha. Waaqayyo hafuura qulqulluudha. Dhufeen qulqulleessa iyyuu ta'u. Nuun warra xuraawota dhufeen qulqulleessira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jalqaba sirni galatoo keenya kana dhugaa bahuudhaan eegala jechuudha. Qulqullummaa Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu dhugaa bahuudhaan eegala jechuudha. Itti fi ammas boqonnaa 3 lakkoofsa 107 irrattis akkas nuun jedhe. Sirna galatoo boqonnaa 3 lakkoofsa 107 irratti
abbaaf ni jilgeenfannaa eeyyee qulqulluudha jenneen dhiisnu ni jilgeenfannaa ilmaafis ni jilgeenfannaa hafuura qulqulluudhaafis ni jilgeenfannaa nuun jedha tokko yeroo ta'an sadii yeroo ta'an tokkoof jilgeenfannaa eeyyee nu dhugaadha laphee irraa jilgeenfannaa jechuudha manni amantaa ortodoksii dubbii sillaasee haala kanaan hubattee waaqessite jechuudha ni jiraatti jechuudha yeroo hunda sirna galatoorratti kira jette jechuudha garuu warroonni gowwoonni maal jedhu manni amantaa Yesuusin hin beektu ilmachuun eenyudha minatti maami ilmachuun maachuudha Yesuus miti ilmachuun moo Yesuus jechuun maqamna akka isaanii salphisne ilma waaqayyoo irra bar dubbii sillaasee walitti waama jirra bar ndee hubachuu qaba jechuudha osoo hin himatiin dura hubatanii osoo barataniiti maa jedhu abboonni keenya osoo hin gubatin osoo hin hubatin harkaan gubatin nun jedhu hubanneetu malataan atachaan yookaan immoo himan nula akkasii ragaa bahaa jirti manni amantaa ortodoksii jechuudha abbaaf ni jilgeenfanna ni waaqessinaa jechuudha jilgeenfachuu jechuun ilmaafis jilgeenfanna kun waaqessaa jirti hafuura qulqulluufis jilgeenfanna tokko maal jedhu hafuura qulqulluun sin bukkeen jiru nun jedhu akka isaanii baraachuu qabna kufuu qabna ka'uu qabna ndee nuti maal jechaa jirra kunoo sin jilgeenfannaa nuti olii gadi bukkufnu jechuudha maal goonaa kufnee maal goonaaf jilgeenfannaaf waaqessina malee jechuudha saadan waaqa tokkoof jilgeenfanna laa sadii yeroo ta'an immoo tokkodha isaan baay'ees waaqa baay'ees hin qabne jechuudha kanaafuu mi'a atuun nun himatiin dura hubatan sirna waaqeffannaa keenya ammas boqonnaa 3 lakkoofsa 119 gubbaarratti sirna galatoo boqonnaa 3 lakkoofsa 119 gubbaarratti maaluun jedha ni jilgeenfannaa fi nisgiidha zeemaadhaan lubni gadi bahee gara manbariitti zooree maal jedha nisgid ni jilgeenfannaa fi isa booda'oo 3 yeroo ta'an tokko kan ta'aniif maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa qulqulluu ni jilgeenfannaa eeyyee wal fakkaata salaa wajjin jechuudha jilgeenfannaaf jechuudha sadii yeroo ta'an tokko kan ta'aniif ila sadii yeroo ta'an meeqaaf tokko sadii qofa jenneen jechuudha sadii yeroo ta'an tokko kan ta'aniif maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluudhaaf maal goona jilgeenfannaafi lubni maal nuun jedha nis gadi jilgeenfadhaafi nuun jedha laa jilgeenfadhaafi eenyuuf akkan jenneefoo abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluu jedhee uummanni deebisa jechuudha uummata deebisa lubni jilgeenfadhaa nuun jedha eenyuuf akkan jenneef uummanni immoo deebisee sillaaseef jedheetoo deebisa jechuudha kun sirna waaqeffannaa keenya keessatti yeroo hunda sirna galatoo keessatti kan raawwatudha jechuudha boqonnaa 3 lakkoofsa 135 ammas qulqulleettii kan taate mana qulqulleettii haadha Maarqos Maariyaam irra kan bule lubni daaquniin tokkoffaanii gadi ba'a ergaa qulqullicha Phaawulos dubbisuudhaaf gaafa gadi bahu gara uummataatti akkas jecha erga dubbisee booda akkas jedha jechuudha dubbisee erga raawwatee booda qulqulleettii kan taate mana qulqulleettii haadha Maarqos Tsaraatsiyoonii kan jedhamtu jechuudha barattoonni 120 mana haadha Maarqosiin yookaan mana Maariyaamiitti walitti qabamanii waaqayyoon waaqessaa turan nama 120 sun jechuudha osoo achirra turanii hafuurri qulqulluun irra bu'eera jechuudha osoo isaan achi jiranii waaqessatanii hafuurri waaqayyoo dhufee irra bu'e kanaafuu daaqunni sun maal jedhare qulqulleettii kan taate mana qulqulleettii haadha Maarqos Maariyaam irra kan bule eebbi abbaa hubadhaa eebbi abbaa jaalalli ilmaa kennaan hafuura qulqulluu hunduma keessan irraa bulu dachaa ta'e nuun jedha dachaa ta'e eenyurra tokko keessanirra nama tokko duwwaa miti eebbi abbaa isinirra bulu abbaan eebbisaadha waan ta'eef yeroo baay'ee kan eebbisu abbaadha maali ilmi immoo nabaaraa gaafa jennu akkuma seera addunyaatti kan eebbisu jaarsoliidha jechuudha jaarsoliitu eebbisa sillaasee bukkeetti wal caalumaan moonaarkizimii kan jedhu yoo hin jiraanne iyyuu abbaan ilma waan dhaleef hafuura qulqulluu waan baasee fi inni maalidha jechuudha eebbisaa jedhama jechuudha eebbisaa nu eebbisa jechuudha akkasumas jaalalli ilmaa immoo maaliif ilmi kun jaallatamaa ta'uusa fannoo irratti immoo nuuf ibsa jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gaafa dubbistan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 dhiifama boqonnaa 10 lakkoofsa 11 gaafa dubbistanii tikee ajajamaan tikee eebbifamaan tikee gaariin hoolota isaatii fi aarsaaf godhaa jedhe dhuguma immoo akka jedhee aarsaaf godhe jechuudha fannoo irratti darbee of laate jechuudha argitanii haala kanaanii dachaa ta'ee nurraa buluu jenna jechuudha akkasumas kennaan hafuura qulqulluu hunda keessan irra bulu kennaa eenyu hafuura qulqulluu hafuurri waaqayyoo tokkodhaan jedha abbaan keenya Phaawulos kennaan garuu adda addadha kennaan barsiisuu kennaan barachuu kennaan kurnee kennu hangafa kennu kennaan waaqayyoof of kennu kennaan faaruu faarfachuu kennaan dubbii sagalee waaqayyoo dubbatame sana
dhaggeeffatanii hojiirra oolchuu, kennaa raajii dubbachuu, kennaa afaan haaraa dubbachuu fi kana fakkaatan isinirra bulu jechaa jira qulqulluu Phaawulos. Argitanii daaquuniin sana fudhatee maal jedha? Kennaan kun isinirra haa bulu. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa irratti kan dubbate wajjin wal fakkaata jechuudha kun. Argitanii kanaaf ittiin eebbifamna jechuudha. Luboonni mana kiristaanaa keenya keessatti haala kanaan nu eebbisu. Amma sirna galatoo boqonnaa 3 lakkoofsa 143 gaafa dubbistan akkasuma jedha. Amalummaa keetiin amala kee tokko kan ta'e yaa sadan addaa tokkummaa keenya nuuf eegi. ልዩ ሶስት የሆንክ ስላሴ ሆይ አንድነታችን ጠብቅ። አመላኬትን ቶኮ ከንታት ያ ሰደን አዳ ልዩ ሶስት ጀደመ ኩን ቶኩማ ኬኛ ኑፍ ኤጊ ቶኩማን ኬኛ ቦረኤ ጅራ ዱጋድ ሀር ስላሴን ቶኩማ ኬኛ ኑፍ ኤጉ ቶኩማ ብየ ኬኛ ኑፍ ኤጉ ቶኩማ ማቲ ኬኛ ኑፍ ኤጉ ቶኩማ መንታ ኬኛ ኑፍ ኤጉ ሀረ ማቲኒ ወሊፍ ወሊና ማን ጅሩ ብይ ወሊረት ካጅራ ማለፊ ስላሴ ገነ ከላ ዱቢ ስላሴ ራፈጋነ ከ waaqayyoon irraanfanne ka kanaaf sirna galata irratti garuu abboonni keenya yeroo hunda nuuf kadhatu kan amala keetiin tokko kan taate yaa sadan addaa tokkummaa keenya nuuf eegi jedhu jechuudha. Eeyyeno sadan kun immoo tokkodha tokko sadiis ka jenne sana jechuudha. Waa'ee warra filatamtootaa fi kabajamtoota duuka bu'ootaa fi kabajamaa maqaa keef jedhiitii maaloo nutti ararami jedhu. Eeyyee tokkoffaan kabaja maqaa keetiif jedhi lammaffaan immoo duuka bu'oota keef jedhi. Isaaniif jedhiita dara eeyyee nuti maa cubbamtootadha isaaniif jedhiitii nutti araaramii nu mul'adhu jedha kitaaba sirna galatoo kana keessatti jechuudha. Kanaafuu ammayyuu taanaan raajota abboota keenyaaf jecha duuka bu'ootaaf jecha haadha isaa qulqulleetti dubroo maaramiif jecha warra wareegamtootaaf jecha nageenya keenya tokkummaa keenya nu eeguun fedhaaf jaalala isaa guddaa nuuf haa ta'u. Egaa abboonni keenya amma sirna galatoo isaanii keessatti kutaa isaanii dheeta keessatti barreessaniiru. Akkuma sana dubbachuudhaaf yaallee kutaan sirna qulqulleessaa lamadha jennee sirni tokkoffaan hanga amma jirutti yoo ta'u kutaan itti aanu immoo kutaawwan 14tti qoodamanii kan nuuf katabamanidha. Kutaa tokkoffaan sirna galatoo duuka bu'ootaa jedhama. Kutaa qurbaan za'aabaawwan hawaariyaat. Abboota duuka bu'ootaan sirna galatoo dhiyaate. Lakkoofsa 32 akkas nuun jedha. Lakkoofsa 32 akkas nuun jedha. Sirna galatoo duuka bu'ootaa irratti. Qulqulluu gonka mo'aa Waaqayyo. Gooftummaan kee galatni kee samii fi lafa irra kan guutedha. Sifaat ለእግዚአብሔር በሰማያት ቅዱስ ቅዱስ jechuudha. Samii irratti kan jiraatu, addunyaa kana irratti kan jiraatu, iddoo hundumaa kan guutedha. Qulqulluudhaati gonkadha. Mudaa hin qabdu. Kan nama qulqulleessitudha jechuudhaan abboonni keenya duuka bu'oonni gooftaa sirna gadhannaa isaanii irratti kan nuuf katabaniiru jechuudha. Nuuf katabaniiru. Amma sitti fuudhaanii sirna galatoo duuka bu'ootaa lakkoofsa 70 irratti lakkoofsa kanaan deemtanii kitaabarraa akka dubbisaniif isin feeraa jira. Qulqulluun qulqullootaaf jedha. Qidduus leqiddusaan yeroo igzootaa jechuuf jennu yookaan immoo harka keenya bal'isnee yaa Kiristoos nu maarii jechuudhaaf. Gaafa kaanu maal jedhu abboonni keenya qulqulluun qulqullootaaf jalqaba daaquuniin maal nuun jedha nisir jedha nisir ilaali nuun jedha maal ilaala fannoo irratti fannifamee kan jiru sana Kiristoos Iyesuusin ilaali ilma Waaqayyoo sana hoolicha cubbuu addunyaa kanaa barbadeessu sana ilaali nisir isa boodoo lubni maal jedha qulqulluun ilaalartan kun inni fannoo irratti isiniif qalame kun ilmi Waaqayyoo kun qulqullootaafidha. Qulqulloota kan jedhaman immoo addunyaa kana irra hin jiran nuti cubbuudhaan guutamneerra jedhu uummanni immoo jechuudha. Inni amma qidduusa ayidallaniim nuti qulqulloota miti abbaan qulqulluudha ilmi qulqulluudha hafuurri qulqulluun qulqulluudha jechuudhaan deebisnaaf jechuudha. Isa boodoo yaa Waaqayyo yaa Kiristoos nu fayyisi yaa Kiristoos nu maarii yaa Kiristoos nutti araarami jennee tommoo harka keenya bal'isnee harka keenya isatti laannee inni nu booji jechuudha. Isa boodoo fooniif dhiiga isaa nyaanna jechuudha. Fooniif dhiiga isaa nyaanna jechuudha. Argitanii haala kanaan Waaqayyotti firoomna jechuudha. Sillaaseen haala kanaan ofitti nu raafata jechuudha. Qulqulluun qulqullootaa fi qulqulluun abbaan tokkodha. Qulqulluun ilmi tokkodha. Qulqulluun hafuurri qulqulluun tokkodha. Sadii miti. Abbaan tokkodha. Sadii miti. Ilmi tokkodha. Sadii miti. Hafuurri qulqulluun tokkodha. Sadiis lamas tokkos miti. Garuu Waaqa tokkodha.
nu qulqulleessu jechuudhaani haala kanaan dubbannaa jechuudha. Ammas kitaaba kadhannaa yookaan sirna galatoo duuka bu'ootaa boqonnaa 117 irratti akkas nuun jedha. Kan hin dubbatamne qulqulluu sadan kan taate hin dubbatamtoti. Caaluma jedhamtee amanamta malee jechuudhaan abboonni kee nutti jechuudha. Kan hin dubbatamne maattiin naggar maattiin marammar kan hin dubbatamne sadan kan taate sadii immoo kan taate tokko qofa kan hin taane foon kanaaf dhiiga kan nuuf laatteettaati akkanatti murteessinetti naaf dhiisi eeyyee foon ilma kee kan ta'e abbaa akka nyaadhuuf akka dhuguuf naaf eeyyamii natti murteessin bara dhufaatii keessatti mirga kee kan dhaabbadhuuf oolaa manamaa kan ta'uuf na dandeessi malee jechuudhaani kadhannaa keenya keessa jira jechuudha. Abboonni gaafa fooniif dhiiga gooftaa fudhatan kana kadhataniitti deemu. Kan hin dubbatamne qulqulluu kan taate keessa danaddaa foon kanaa fi dhiiga kan akka nyaadhuuf naaf laatteettaati natti murteessin kadhannaa ajaa'ibaati kun. Naaf laatteetta natti murteessin jechuun maal jechuudha? Ani cubbamaadha cubburaa fagaadheen jiraadhu garuu fooniif dhiiga kee nyaachuuf an jiraati natti murteessin maal dhiifama naa godhi yeroo hunda gaabbii keessa kan jiraadhuu fi na dandeessi jechuudhaani kadhannaan kadhatama jechuudha. Inni birooni sirna galatoo abbaa keenya Waldine Gorgaad Yohaannis abbaa wangeelaa jechuudha. Yohaannis Waldine Gorgaad Yohaannis abbaa wangeelaa sirna galatoo qaba ijoollee waaqayyo. Akkuma beektanii maqaan isaa maqaa baay'ee qaba maqaan Yohaannis maqaa baay'ee qaba. Isaan keessaa tokko Waldine Gorgaad jedhama. Waldine Gorgaad jechuun maal jechuudha beektu? Sagalee balaqqeessaa kan qabu sagalee bakakkaa kan qabu jechuudha. Ilma Zabdiyoos kan ta'e Yohaannis sirna galatoo isaa irratti akkas jedhee nu dhiyeessa jechuudha dubbii Sillaasee. Lakkoofsa sagalii kaasee hanga 15tti kan jiru gaafa dubbistan ilmi kee ati dhalte waa'ee kee nutti hime namatti hin tolu ilmi kee ati dhalte waa'ee nutti hime waa'ee kee nutti hime wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 gaafa dubbistan waaqayyoon kan arge hin jiru nuun jedhe ilma bobaa abbaa jala kan ture dhufe nutti hime malee bobaa abbaa kan jedhame sun ilmi isaa dhufe nutti hime waa'ee waaqayyo abbaa nutti hime jechuudha. Atis mataa kee waa'ee isaa nutti himte eenyu atumti abbaa waa'ee ilmaa nutti himte wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 gaafa dubbistan ilmi koo ani jaalladhu isa dhaabdi isa dhagaa nuun jette. Ammas akkasumas wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 gaafa dubbistan ilmi koo ani jaalladhu kanan dhales isa dhaati isa dhagaa wanta inni isinitti muraawwadha jette. Jechuudhaani abbaan keenya Waldine Gorgaad nutti hima. Isa boodoo dhugumatti inni ilma kee akka ta'e atis dhugumatti abbaa isaa akka taate jecha keetiin ragaan nuuf baate. Ragaan keenya sidhaa si malee maal amannaree amanamaadhaati waan ta'eef dubbatteen sobdu ati bara baraan amanamaadha waan taateef nu jedha. Abbaan ilma isaa hin caalu abbaa waan ta'eef ilmis abbaa isaa hin caalu ilma waan ta'eef saagadis hin ta'u. Siifi ilma kee gidduu garaagarummaa yeroo hin jiru. Hubadhaa garaagarummaa yeroo hin jiru. Akkamittiin ilma kee akka dhaltes kan beeku hin jiru. Bafsumaan ni jira. Akkamittiin ilma kee akka dhalte hin beeknu. Addunyaa kana irratti dhaltee kan jennu deessee kan jennu kana nuufi salphaa ta'uu danda'a. Ilma kee akkamittiin akka dhalte garuu hin beeknu. Kun sammuu keenya olidhaa nuun jedha. Qulqulluu fi jiraataa kan ta'e hafuurri kees waa'ee kee nutti himee nuun jedha. Waa'ee kee nutti himee. Ati eenyu akka taate nutti himee. Waa'ee ilma kees immoo ragaa nuuf ba'e. Amanamummaa kee nutti himee. Dubbii waloominaas nutti himee. Mistira siggaawee kan jennu jechuudha nutti himee. Jechuudhaani abbaan keenya abbaa Waldine Gorgaad Yohaannis nutti hima jechuudha. Ammas itti dhufee tokkummaa qaamaa waaqummaas nutti himee. Tokkummaa qaamummaan waaqa tokkodha. Waaqa tokko jira. Qaamni waaqummaa tokkodha. Sadummaa qaama Sillaasas nutti himee abbaa ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhee nutti himee. Eenyu Hafuura Qulqulluun abbaan ragaa ilmaaf Hafuura Qulqulluuti. Ilmis ragaa abbaaf ilmaati. Ilmis eenyudha? Ragaa abbaati. Ragaa Hafuura Qulqulluuti. Hafuurri Qulqulluunis ragaa qaamota lamaati. Sadanuu tokkummaadha. Waaqayyo bara baraati. Kanaafis ni waaqessu nan ilgeeffannaafi. Waaqa sadiin jennuufi. Isaan tokkodha nuun jedha jechuudha. Abbaan keenya Waldine Gorgaad. Ammas Yohaannis Waldine Gorgaad lakkoofsa 22 gubbaarratti qulqulluu abbaa ati ajaa'ibadha. Matimmeremmer dinqine ati ajaa'ibadha ni jiraattas bara baraan jiraataadha ati akkasuma
qulqulluu ilmaa ati ajaa'ibadha. Baay'ee nama ajaa'ibsiista. Ni jiraattasi. Qulqulluu hafuura qulqulluu atis jiraataan. Ajaa'ibadha. Ni jiraattas. Maqaa sadii waaqa tokkodha. Maqaa sadii waaqa tokko. Jiraataa kan taatan. Walirraa adda kan hin baane nuun jedhee immoo waaqa tokko ta'uu isaanii immoo nutti hima jechuudha. Waaqayyoo sadii akka hin jirre immoo nutti hima. Inni biroon abbaa keenya abbaa Iriyaakos. Galata dubroo Maariyaam sirna galatoo ishee kan nuuf dhiyeesse. Inni immoo waa'ee dubbii Sillaasee haala ajaa'ibaatiin nuuf gabaaseera. Keessumaati kitaabota sirna galatoo keessaatii haala ajaa'ibaatiin waa'ee dubbii Sillaasee kan argannu kutaa abbaa Iriyaakos nuuf galmeessa keessaati. Akkas nuun jedhe. Kan si jaallatu Waaqayyo abbaan qulqulluudha. Eeyyeenni qulqulluudha. Kan si jaallatu inni eenyudha? Waaqayyo abbaan qulqulluudha. Gadameessa kee keessa kan bule Waaqayyo ilmi qulqulluudha. Kan sirra buleessi qulqulleesse hafuurri qulqulluun qulqulluudha nuun jedhe wadhaa. Tokkoffaanii hojiin qaama sadanii durboo Maariyaam irratti raawwatan maal akka ta'e nutti hima. Qulqullummaa isaanii immoo nutti hima jechuudha. Waaqayyo abbaan qulqulluudha inni dhufee dubroo Maariyaamin cimse. Waaqayyo ilmi qulqulluudha eenyu inni gadameessa ishee keessa dhufee bule. Waaqayyo hafuura qulqulluu eenyunni inni dhufee ishee qulqulleesse. Qulqulleesse gaafa jennu xuraa'ina irraa osoo hin taane cubbuu irraa ishee eege. Durboota keessaa ishee filate jechuudhaan kanaan dura hiikneerra waan ta'eef kana sirnaan hubachuu qabna. Waldina Gorgaad akkas nuun jedha jechuudha. Dhiifama dubroo Maariyaam gadhannaa ishee irratti abbaan Iriyaakos akkas nuun jedha jechuudha. Ammas lakkoofsa 45 hanga 46tti irra deebi'uun abbaan keenya abbaa Iriyaakos akkas nuun jedha. Waaqayyo abbaan qulqullummaa kee argee. Qulqullummaa eenyu? Ilma durboo Maariyaam. Waaqayyo abbaan samiirra taa'ee addunyaa kana ilaalee qulqullummaa ishees argee gara bahaatti ilaalee gara lixaatti ilaalee gara kibbaatti ilaalee gara kaabaattis ilaalee addunyaa kana ni fuunfate. Kan akka keetii garuu hin arganne erga si argatee booda maal godhe? Ergamaa qulqulluu Gabri'eel isa ariifataa gara keetti ergee. Ergamaa ifaa maqaan isaa Gabri'eel jedhamu gara keetti ergee hafuurri qulqulluun sirra ni bule hubadhaa. Sirra ni bule humni olaanaanis si golboobee jedhaan jechuudha. Waaqayyo abbaatu ergelaa Gabri'eel. Hafuurri qulqulluun ishee golge. Jechi immoo dhufee maal ta'e? Foon ishee irraa fudhate. Jechi yeroo foon uffate abbaa biraa osoo hin hir'atin, osoo adda hin ba'in, gubbaadhaa osoo hin hir'atin, addunyaa kanaas osoo hin gabaabbatin, osoo hin murteeffamin ulfoofte, gubbaadhaa osoo hin hir'atin samiirraati abbaa cinaati. Gadiis osoo itti hin dabalamin gadameessa kee keessa buufate. Gubbaas jira, addunyaa kanas jira. Gadameessa ishee keessa jira, abbaa cinas jira jechuudha. Abbaa keessa jira, addunyaa alas jira jechuudha. Eenyuun? Ilmi Waaqayyoo jiraataan jechuudha. Kun ajaa'ibadha. Qulqulluu abbaan Iriyaakos iccitii kana gadi fageenyaan nutti hime jechuudha. Ammas abbaa Iriyaakos galata Maariyaam boqonnaa lakkoofsa 47 irratti akkas nuun jedha. Kan si erge abbaan amala isaatiin eebbifamaadha amanamaadha. Kan si erge eenyuun? Abbaan. Kan si erge abbaan amala isaatiin eenyuun erge? Ilma erge waan ta'eef. Kan ergame ilmi amala isaatiin ilma eebbifamaadha. Ilmis eebbifamaadha. Jiraataa kan ta'e hafuurri qulqulluunis jiraataadha. Amanamaadha. Eebbifamaadha. Maqaa sadan waaqa tokko nuun jedha. Maqaa sadan waaqa tokko. Dubbii Sillaasee nutti marachuudha. Haala ajaa'ibaatiin namni sirna galatoo dubroo Maariyaam dhaggeeffatee dubbii Sillaasee baratee gala yeroo hunda jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Haala ajaa'ibaatiin garuu namoonni baay'inaan dhaggeeffatu. Dhaluma gallee dhaabbannee galla jechuudha. Maal jechaa jiru luboonni kun immoo hin fixanii jenna. Maal irraa waan dheeressaniiti jedhu. Waa'ee wanta nyaatanii, waa'ee qursii, waa'ee misaatti ariifatu jechuudha. Garuu dubbii Sillaasee keessa gaafa seentanii ilaaltanoo akkasidha lakkaa si jechisa jechuudha. Argitanii abbaan Iriyaakos kana keessa gaafa seenee tolaaluu sammuu isaa fudhattee badde jechuudha. Of wallaale laa. Itti ufammas abbaan keenya lakkoofsa 55 gubbaarratti. Abrahaam akka Yisihaaqiin caalu miti. Yisihaaqis akka Yaaqoobiin caalu miti. Waaqummaaf akkas miti. Waaqummaaf akkasitti dubbatamu nuun jedha. Abbaan ilma hin caalu, ilmis hafuura qulqulluu hin caalu. Hafuurri qulqulluunis ilmaa gadi miti, ilmis abbaa gadi miti. Isaan wal qixadha. Waliin caalani abbaan ilma hin caalu, ilma abbaa hin caalu. Hubadhaa. Akka Abrahaamii fi Yisihaaqiif Yaaqoob wal bukkee qabneetoo wal caalsinu miti. Akkas miti. Waaqayyoo abbaaf, Waaqayyoo ilmaaf, Waaqayyoo hafuura qulqulluuf akkas hin jennu. Jechuudhaani wal qixxummaa isaanii immoo nutti hima jechuudha. Aangoodhaan, yeroodhaan, walumaa galatti
wanta hundaatiin tokko akka isaan ta'an nutti hima jechuudha. Ammas galata Maariyaam yookaan abbaa Riyaakos nu dhiyeesse lakkoofsa 56 hanga 7tti gaafa dubbistan Abrahaam uumamaan akka Yisihaaqin ajaju. Yisihaaqis akka uumamaan Yaaqoobin ajaju. Seera uumamaa kanaan olitti Sillaaseenii. Abbaani eenyuun ajaju ilma ajaju abbaa waan ta'eef. Waaqummaaf akkas miti. Abbaan abbaa waan ta'eef ilma ajaju. Ilmis ilma waan ta'eef abbaa gadiin jedhamu. Hafuurri qulqulluunis guutuudha sirriidha. Waaqummaanis abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Waaqa tokko mootummaa tokkitti aangoo tokkitti bulchina tokkitti nuun jedha. Hubadhaa. Waaqa tokko mootummaa tokko aangoo tokko fedha tokkodha. Waliin caalanii. Jarri kun dubbii Sillaasee keessatti fedhi Waaqayyoo meeqa akka ta'e isinitti hima jechuudha. Aangoon Waaqayyoo meeqa akka ta'e isinitti hima jechuudha. Akkasumas bulchiinsi Waaqayyoo meeqa akka ta'e isinitti hima jechuudha. Waaqayyo tokkodha waan ta'eef, uumaan tokkodha waan ta'eef, fedhi Waaqayyoo tokkodha waan ta'eef haala kanaan hubachuun nurraatii eegamaa jechuudha. Inni biroon ammas sirna galatoo dubroo Maariyaam lakkoofsa 70 gubbaa irratti akka Abrahaam Yisihaaqin Yaaqoobiin sadii kan jennu miti. Sadii kan jennu miti. Qaamaan sadii yoo ta'an tokkodha malee. Hubadhaa. Qaamaan sadiidha garuu tokkodha. Tokkos sadiis kan jennu sanaafidha jechuudha. Ayhuudonni osoo hin beekin Waaqayyo fuula tokko qabaa. Qaama tokko qabaa. Yeroo jedhanii dubbatan ni dhageenya. Hubadhaa. Ayhuudonni Waaqayyoon akkas jedhu. Waaqayyo qaama tokko qabaa fuula tokko qabaa nuun jedhu. Kuni ganeensa guddaadhaan nuun jedha abbaan keenya abbaa Riyaakos. Isaan lapheen isaanii kan cufame gantootadhaan nuun jedha. Isaan warra Ayhuudota. Isaan gantootadha. Ilmayyuu fannisaniiru yooti. Nuti garuu karaa gaarii irra kan jirru barsiisa abbootaa kan qabanne akkasittiin dubbannu. Akkasittiin isin barsiisnu jedha abbaan keenya. Maal jedha maree duuka bu'oonni akkas jedhanii akkuma nu barsiisan jedha. Eenyu isaan duuka bu'oonni gooftaa. Abbaan aduudha. Hubadhaa. Abbaan maal aduudha. Aduun waan sadii qabdi. Ho'a qabdi, qaama qabdi, ifa qabdi. Ilmis aduudha. Hafuurri qulqulluunis aduu dhugaadha. Wanta hunda kan caalu tokkicha aduu dhugaadha. Addunyaa kana kan ibsaa jiru aduu tokkitti hubadhaa. Aduun kun garuu maal qabdi of keessaa? Ifa qabdi, ho'a qabdi, qaama qabdi jechuudha. Hubadhaa. Ifa qabdi, ho'a qabdi, qaama qabdi. Yookaan geengoodha jechuudha qaamni ishee. Dubbachuu dandeenya. Akkasumas abbaan ibiddaa, ilmi ibidda, hafuurri qulqulluunis ibiddadha. Ibiddis akkuma kanadha. Ibiddi qaama qaba, ho'a qaba, ifas qaba. Hubadhaa. Sillaaseenis qaama sadii qaba kan jennu sanaaf jechuudha. Hundumaa ol kan ta'e tokkicha ibidda jireenyaati. Ibiddi faayidaan isaa bilcheessuudha. Dheedhii kan ta'e. Dheedhummaa amantii keenya bilcheessee gara isaatti nu guddisa jechuudha Sillaaseen. Akka isa fakkaannu jechuudha. Nuti fakkii Sillaasee qabna. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gaafa dubbistan bifaaf fakkeenya isaatiin uumamne nuti. Har'a garuu bishaachuu dadhabne laa. Ammayyuu nuti aannan dhugaa jirra laa. Lafee dhiisne jechuudha. Qulqulluu Phaawulos akka dubbate aannan dhugaa jirra. Bishaachuu qabna jechuudha abiddummaa Waaqayyootiin. Kanaafuu galata dubroo Maariyaam irratti haala addaatiin kabajameera jechuudha. Baay'ee jira achi keessa yoon galee kunuyyuu barnoota bal'aadha waan ta'eef jechuudha. Garuu hagam akka ta'e garuu isinitti agarsiisuudhaaf. Amma immoo sirna galatoo biroo abboota 318 salastuu mi'iit kan jennu. Abboonni 318 Efesoon irratti ifamaa Niiqiyaa irratti Ariyoosiin erga fo'anii booda sirna galatoo nuuf dhiyeessaniiru. Sirni galatoo isaanis maal jedhama? Sirna galatoo abboota 318 salastuu mi'iit jenna. Salastuu mi'iit jechuun afaan Gi'iziitiin 318 jechuudha. Isaanis nuuf dhiyeessan galatoo isaanii akkasidha ture. Jiraachuun abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu yeroo kamitti akka ta'e hin gaafatamu. Jiraachuun isaanii. Kun iccitiidha. Abbaan yoom ture, ilmi yoom ture, hafuurri qulqulluu yoom ture hin jedhamu. Iccitiidha kuni. Kun iccitiidha hin dubbatamu nuun jedha. Hin dubbatamu. Abbaan ilma isaa yeroo sanatti bakka akkanaatti dhale hin jedhamu. Bafisumaa chaalem yeroon hin jiru. Yeroon si jamma jalqabaa yeroon kan uumamte samii fi lafaa wajjin waan ta'eef. Abbaan ilmi hafuurri qulqulluun yeroon dhaladha. Ilmi abbaa irraa akkamittiin akka dhalate nuuf hin galu. Nuuf hin galu bakka. Osoo nutti himamees nuuf hin galu. Abbaan aleera jenna garuu. Ifarraa argame jennee garuu ibsina. Dhugaarraa argame jennee ibsina. Garuu akkamittiin akka dhalee nutti cimaa. Akkasumas hafuurri qulqulluun
akkamittiin akka abbaa irraati bahe nutti cimaa. Kun cinqiidhaan nuun jedha. Sammuu keenyaan dur kun nama dhiphisaa. Kanaaf abboonni maal nuun jedhan? Dubbiin Sillaasee barnoonni Sillaasee iccitiin Sillaasee ni amanama malee maal ta'u hin qoratamu. Kanaaf nuuf jechuudha. Abbaan keenya abboonni keenya 318 eebbi isaanii irraa buluutii haala kanaan nutti himachuudha. Jireenyi isaas hin beekamu kan dhokatedha waan ta'eefi. Dhokannaa isaas dukkana keessa kan godhatudha. Dhokannaa isaas dukkana keessa kan godhatu. Inni bara baraan jiraataadha. Inni mirga harka abbaatii idil mazraa'etu li'ul kan dura dubbanneera. Mirga abbaatiin eenyu? Ilmi jechuudha. Ilmi mirga abbaatii. Mirga isaatiin abbaan nu fayyisee. Abboonni raajonni Daawit keessumaatii. Fannoo idaka Maariyaam. Samiirraatii harka kee nuuf ergi fannoo birhaanike imaantu ጽድቅከ. Akkasumas ifa kee samiirraa nuuf ergi. Ifa kee kan jedhame Kiristoos Iyesuus ifadha ijoollee Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko gaafa dubbistan iftis gara addunyaa kana dhufee dukkanni garuu isa hin dandeenye nuun jedha. Waaqayyo gooftaan ifadha. Waaqayyo gooftaan mirga abbaati. Akka seera uumaatti abbaan ilmaa abbaaf ilmi waliin caalan. Akka seera uumaatti abbaaf ilmi caalu. Yeroo samii fi lafa kana uumanis humna tokkoon fira tokkoon uuman jechuudha. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jennee barnoota keenya keessatti yeroo akkuma baran sadan tokkummaan akkamittiin akka isaan uumaman dubbanneera jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 mugaa dubbistan wanti hundumtuu isaan ta'e eenyuun loogos kan jedhamu sana jecha sanaan ta'e wanti hundumtuu wanta hundumtuu kan jennu maal samii keessa hoomaa ergamootaa jiran samiilee torban akkasumas addunyaa kana jala ka jiru hawwaa kana walumaa galatti uumamtoonni 22 kan uumaman Sillaasee jechuudha. Sillaaseen immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuu qabna ijoollee Waaqayyo. Abboonni keenya 318 kan nutti himan maaliif isinitti fakkaata? Ariyoostuu ilmi uumamaadha jedhe. Lakki ilmi uumamaa miti inni uumaadha. Jalqabni samii fi lafti kan uumame isaanidha. Uumuudhaan Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu gargar miti jedhanii abboonni keenya itti himan jechuudha. Ammas abboonni 318 lakkoofsa 41 hanga 42 irratti kan isaan nuuf kaayan akkasidha. Nutis waa'ee abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sirnaan ni hubanna. Abboonni keenya hubatoodha. Kan isaan irra bulee hubachiisu immoo hafuura qulqulluudha. Keessumaa hojii duuka bootaa boqonnaa 5 gaafa dubbistan. Abboonni keenya duuka bu'oonni sinodosii jalqabaa irratti muudoo waa'ee waan nyaatamuu fi nyaatamne irratti seera Leewotaa, seera Yihudotaa fi seera Oromootaa irratti gaafa murteessan akkas jedhanii turan. Nutii fi hafuura qulqulluun kana murteessineerra እኛና መንፈስ ቅዱስ ይህንን ወስነናል. Nuti kana maal gooneerra murteessineerra jedhaniitoo ragaa nu ba'an. Abboonni keenyas maal nu jedhan? Nuti waa'ee abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sirnaan ni hubanna ni dubbanna. Isinitti himna. Duuka bu'oonni akka nu barsiisanitti Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e abbaan waa'ee ilma isaa nutti hime. Ilmis abbaa akka isaa dhale ilmi abbaas akka ilma isaa dhale nutti hime. Gorsa tokkitti aangoo tokkitti kan adda hin baane humna bara baraa humna tokkicha qabu. Amala isaaniin gargar ba'iinsi qoodamsi hin jiru. Waaqummaan hin hiramu. Waaqummaan tokkodha jechuudhaan jala muranii Waaqayyo ilmi Waaqayyo abbaa wajjin waaqummaadhaan tokko akka ta'e nutti himan jechuudha. Eebbi abboota keenya 318 nurraa bulu kadhannaan isaanis dachaatee nurraa bulu Waaqayyo hanga yoonaatti nu barsiise maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u kutaa biroodhaan hanga walitti deebinutti nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaadhaan turaa eebbifama.